رنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى أكملتن دقيفتوتا كينيا سجنتا راديو BBC Afaan Oromoo eegaleera kanneen har'aaf qabanne keessaa naannoo Finfinnee galaanitti dubbii ijoo ta'e kan ture dhimmi taabootni argame jedhamu deebii argachuu. Taagessanii fi gayyaadanii jalqaba nu kabajni hagammaa isin bisneerra qaamni biraa dhufee poolisiidhaan daragee isin kaasurra isin akkaataa amantaatiin waan jiru jettanii kayoo kaaftan gaariidha jennee. Shamarreen Itoophiyaa Dubaay jiraatu qabeenyi waggaa 9tti dadhabee maatii koforee horroo guduruu wallaggaa kan tokkotti barbadaa'e jechuun. Qabeenya maatiin kootti dadhabanii horatan qodaa babbareedaa waan ta'e akkasuma midhaan makiinaatti fedhachuun isa irraa hafe immoo gaazii itti rafarra. Ibidda itti qabsiisanii naannoon Amaaraa gabaasa dhaabbilee mirga namoomaa Tigraay ilaalchee torban darbe baasee mormuus qabna kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaaddasaati. Guyyoota muraasa darban godina Kibba Oomoo magaalaa Jiinkaa fi naannawaa magaalichaatti gaaffii godina ta'uun wal qabateen walitti bu'insa uummataa fi qaamolee nageenyaa jidduutti uumamee lubbuun nama tokko darbuu bulchaan godinichaa obbo Nigaatuu Daansaa BBC'tti himan. Lubbuun nama tokko darbee namoota biroorra miidhaan dhaqqabuu fi qabeenyis manca'uu himuun waan dhalate akkasiin ibsaniiru. Izi akkabaabee keminoru uummattoota naannoo kana jiraatan keessaa sabni Aarii jedhamu gaaffii godinaan caasifamu. Kaasee ture. Dhimmi kun adeemsa irra ture. Naannoo keenya dabalatee godinni Kibba Oomoo gaaffii naannoo ta'uu kaase. Ajandaan kaa'amee mana maree naannoo Kibbaa fi amma federeeshiniitti illee ga'eera. Gaaffiin caaseffamaa kun saba Aarii qofaan kan dhiyaatu otoo hin taane kaanillee waanuma kaasanidha. Sabni kun ulaagaa godinatti caaseffamuuf barbaachisu nan guutaa jechuun gaaffii dhiyeeffateera. Gaaffiin kun adeemsa seeraan waan ilaalamuu danda'udha. Haa ta'u malee mootummaan gaaffii caaseffamaa akka dhimma bulchiinsa gaarii tokkootti ilaalee deebii nan kennaa jechuun amma dhimmoota biyyaalessaa irratti waan xiyyeeffateef kunaa buluu jedhan. Hunduu gaaffii dhiisee dubbii akka biyyaa jiru irratti xiyyeeffateera. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa gaaffii saba Aarii raawwachiifnaa jedhan uummataa fi dargaggootaan gaaffiin keessan ukkaanfameera jedhanii dogoggorsuun hokkora kaasanii turan. Amma garuu dubbiin qabbanaa'ee gara iddoo duraatti deebi'eera. Magaalaa godinichaa nun nageenya gaan waan tureef haala to'achuun danda'ameera. Garuu naannoowwan magaalaa irraa ba'anii jiranitti manneen fi konkolaataawwan muraasni gubataniiru. Namni tokko akka du'es odeeffannoo qaba. Namoonni madaa'anis jiru. Kaan immoo erga qulqulleeffannee booda isinitti himna. Dhimma ittaanu qabanneen mootummaan naannoo Amaaraa gabaasni jaarmiyaaleen mirga namoomaa falman yakka lixa Tigraayitti dhalate
hidhattoota Tigraay irratti raawwate ilaalchisee baasan madaalawaa loogiin alaa fi amanamaa miti jechuun balaaleffate. Mootummaan naannichaa ibsa eebila 10 bara 2022 baaseen gabaasni Amnesty International fi Human Rights Watch yakka lixa Tigraay keessatti raawwatamaa jiruuf hidhattoota naannoo Amaaraa fi aanga'oota naannoo dabalatee qaamolee mootummaa komatan balaaleffateera. Firaa'ol Balaa. Jaarmiyaaleen lameen gabaasa torban darbee waloon baasaniin dhalattoota Tigraay godina lixa Tigraay kan naannoon Amaaraa seenaan lafa kiyyaa jedhu keessatti yakki waraanaa fi namoomaan qixxee ta'e raawwateeraa jedhaniiru. Gabaasichi yakka kana keessatti qaamoleen nageenyaa naannoo Amaaraa hidhattoonni faannoo humni waraanaa Tigraay fi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa keessaa gahee qaban seera dura akka dhiyaatan gaafateera. Haala naannoo sana tasgabbiitti deebisuufis nagaa eegdonni gamtaa Afrikaa akka bobbaafaman faannoonis hidhannoo akka hiikkatu akka godhamu gaafatan. Naannoon Amaaraa gama isaan himannaa humna addaa naannichaa milishoota fi faannoo irratti dhiyaate kufaa godheera. Iyya uummata keenyaa ukkaamsuu fi walabummaa biyya isaanii eegsisuuf dirqama biyyaalessaa irra kaahame hooggantoota miseensota caasaa qaamolee nageenyaa fi faannoo warra dhugaa gidduu hariiroo jabaa jiru cabsuun fuuldurattis birmadummaa keenya irratti balaan yoo aggaame hawaasa tokkummaan hin duulle uumuu kan kaayyeeffatedha jechuun gabaasa jaarmiyaalee mirga namoomaa irratti hojjetan kana balaaleffatte. Gabaasichi uummata Amaaraa akka sabaatti haqa dhorkateeraa kan jedhu mootummaan naannoo Amaaraa uummatichi dhaabbilee idila addunyaa haqa mirga namoomaa fi ijaarsa diimokiraasii irratti hojjetan irraa akka abdii kutu kaayyeeffatee jedheera. Kanaafis gabaasichaan madaalawaa loogiin alaa fi amanamaa kan hin taanedha ittiin jedheera. Mootummaan naannoo Amaaraa Amnesty International fi Human Rights Watch jijjiirama siyaasaa keessoo biyyaa danquu fi naannolee gidduu rakkoo daangaa jiruuf kaayyoo murtee kennuu qabaa jechuun komateera. Mootummaan federaalaa ibsa jaarmiyaaleen lameen baasaniif dhuma torbee darbee deebii kenneen gabaasni isaanii dantaa siyaasaaf ooluu malaa jechuun yaaddoo qabu ibsee ture. Magaalaa Galan ganda caffeetumaatti namootni bakka biraa irraa dhufan jedhaman kadhannaa bakka kanatti goonee taabotni lafa kanaa keessa argameera jechuun bakkicha qubatanii torbee tokkoof turan kaafaman. Bulchiinsi magaalaa Galan namoonni kunneen maqaa amantaa daa'effachuun weerara lafaa gaggeessuuf yaadanii kana raawwatan jechuun bakkicha akka gadhisaniif akeekkachiisee ture. Manni amantaa Ortodoksii dhimma kana irratti waan jette jiraachuu baatus abbootiin amantaa tokko tokko taabotni argame isa jedhame kana balaaleffataniiru. Kantiibaan magaalaa Galan aadde Waayinishet Geezaw namootni taabota arganne jechuun bakkicha qubatanii turan sanbata xiqqaa galgala bakkicha gadhiisuu himaniiru. Jalqabas bakka sanitti eeyyama siin qabanii qubachuu isaanii niskaa jechaati kan turre gaafsanis kan kaasaa ture. Guyyaa jimaataa san jimaata guyyaadhaan hin ta'u galgala kaasan nuun jedhaniiti kan turani. Galgala jennesan immoo akka jedhamen guyyaa sanbata xiqqaas hojii wayii qabna ture. Naannoo sa'a 7tti yoo ilaallu kaane jarri achuma jirti. Amma har'a bulee taanaan waliin dhiifnu. Atattamaan har'a ka'uu qaba jenneetu guyyaa jimaataas waliin dubbanne jara waliin. Maannu guyyaa qidaame guyyaa sanbata xiqqaa san ergee waliin haasofne booda
naannoo sa'a 11ttis uummatas naannoo sanii waa uummatanii ijoollee sanbata maal ta'aniif waammataniitu namoonni baay'ee naannoo sanitti turanii Phaaphaasiin dhufu malee maal ta'e malee achiin socho'uun ka'u jechaati kan turan duraanii nu garuu har'a bude taanaan waliin dhiifnu tokko amantaa eega jettanii amantaa keessaniif eega yaaddanii jalqaba nu kabajni haga ammaa isin bisneerra qaamni biraa dhufee poolisiidhaan daragee isin kaasurra isin akkaataa amantaatiin waan jiru jettanii karuu kaaftan gaariidha jennee sadootii godhaa jirra waan jedhu naannoo sa'a 11tti turanii. Naannoo sa'a 12tti garuu waa hunda kaafatanii dargis waan argame jedhaniif maaliif hin beeknu ingidihi wayidoon fudhatanii gara charchiitti galfatanii kan booda sochiin tokko iyyuu hin jirre maalinni ofii kaafattammoo qaamni seeraa dhufee kaasee wayyaadha tokko waan arganne jettan hin beeknu akkaataa amantaatiin arganne jettanii waan argame immoo qaamni biraa dhufee intarfiirriitiin godhee achii daragee isin kaasurra dursa ofii kaafachuutu wayyaa sadii isin kabajnee irra haga Mati waan argame jettan kan ofii kaafadhaa jenneen akkaataa sanii goonaan nyaata nyaanni irraa kan danda'amu ganama haa ta'u maal jennaan ajandaan sanbataaf qopheeffatan waan beeknuuf gonkumaa guyyaa sanbatatinaa buluun qabu kan jedhu ijannurra geenye caasaan nageenyaa keenya waliin sireetii hordofaa turre caasaan gandaas naannoo sanitti waan jiru hordofaati kan ture wal kominikeet gochaa naannoo sa'a 12 walakkaa Kati kaafatanii gara charchiitti kan galfatan ta'uu isaatii kan booda sochiin tokko illee jiru kalees guyyaa guutuu hordofaati kan turre kaleessa naannoo gara galgalaa hin daawwachiifnaa keessa waashaatti jira maal kan jedhuun dargaggoonni muraasni wayii turan gara biraati jechuudha. Isaanis waashaan as jiru hin jiru wanni daawwachiiftanis hin jiru deemaasi jenneeni. Dhugaadhaan waan achi ergame waan achi kaasan wanni mul'ate jira tarii kun waa'ee amantiis ta'uu danda'a dhoksaa ta'uu danda'a. Hin beeknu amma nu kana keessa seennes hin laalle amma osoo akka jenne caasaan nageenyaa qaamni biraa keessa galee maaliin kan jedhu san laaluu hin danda'amu. Amma nuti dhuguma dubbachuudhaaf garuu wanni nutti fakkaatu beektu tokko dhalootii goona jedhamee guyyaa 3tti argame jedhamuun kuni waan kalkuleetti wayii fakkaata jechuudha. Akkasitti immoo guyyaa 3 keessatti waa hundi argamee waamichi guyyaa sanbataa godhame san immoo yaadatta kana jechuun kalkuleeshinii wayii fakkaata malee akka waan namni waa ol kaa'ee kaasetti kanaaf waan argame isanis nun beeknu isaantu argame jedhee. Gidduutti ammoo waan gaggabaabseen isinitti hima magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti itti gaafatamaan waajjira daldalaa mataa birrii 100,000 harkatti yoo fudhatu qabamu waajjirri nageenyaa Finfinnee eeruun FBC'n gabaaseera. Namni kun mana daldalaa seeraan ala jedhamee saamsame bansiisuuf ture kan mataa kana fudhate. Xiyyaaronni Boeing 737 Max har'aa eegalanii naannoo qilleensa Itoophiyaa keessa balali'uu kan danda'an ta'uu abbaan taayitaa Aviation Itoophiyaa beekse. Balaa bitootessa 11 bara 2011 qaqqabe hordofe xiyyaaronni Boeing 737 Max balalii irraa ugguromanii turanis sirreeffama xiyyaaricha irratti kaampaaniin Boeing taasiseen akka tajaajilaatti deebi'u bulchiinsa Aviation Federaalaa Ameerikaa beeksisee ture. Somaaliyaatti gartuun miidiyaa walabaa miseensota hunduu dubartoota ta'aniif yaada dogoggoraa koorniyaa wal qabatu cabsuu hojii eegalle. Miseensota dubaraa 6 of keessatti hammachuun hojii kan eegale miidiyaan moggaasa bilan jedhu kennameeraaf. Dhimma xumuraa qaban
ceenu kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti manneen jiraattotaa fi qabeenya loltoota mootummaa dabalatee qaamolee hidhatanii socho'aniin gubataa akka jiru namootni BBC'n dubbisanii himu. Rakkoon akkasii godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti ni heddummata. Biyya Dubaay kan jirtu shamarreen Mastuu Mitikkuu qe'ee maatiif ijaartee fi qabeenyi isheen biyyatti ergatte battala tokkotti jalaa gubamuun akka abdii ishee dukkaneesse himte. Mastuun hidhattoonni mootummaa shanee barbaanna jechuun qe'ee maatii ishee aanaa Gannatiitti argamu akka barbadeessan dubbatti. Waan mudates akkasiin himteetti. Maatiin koo waa'ee siyaasa irraa waan hin beekan hin qabanii abbaa kiyyaanii yeroo baay'ee hin barbaadu hin ajjeefna jedhaniifaa irra faatti ni kakatu inni immoo lubbuu isaa baafachuuf jecha ni baqata. Gaafa dhufanii faazerii kiyya manaa hin arganii yommaa sana harmee kiyyaatiin akka kana jedhu abbaan kee mana hin taadhu gaafa dhufnu manatti hin agarru waan ta'eef inni shaneedha shanee wajjin hojjeta jechuun harmee kiyya fuudhanii na jalaa hidhanii gaafa hidhanii anoo shanee kanas waan ani irraa beeku hin qabu maal jechuudha hiikama shaneeyyuu gaafa isheen jettu aqee gowwaa kee goyyomsii eenyuun goyyomsita jechuun birrii fidde malee hin baatu jedhanii achi booda harmeen kiyyaa qarshii 100 na gaafatanii jettee asiin ol natti daawwalte anis asiitii sangula ormaatii rakkadhee hiphadhee waan hundumaa beela'ee bodhee otoo hin jedhini isheen argadhurraatii 100 tokko lama jedhee lakkaa'een ergee fi isaanis qarshii 100 tokko sana fudhatanii harmee kiyyaa mana hidhaatii naa baasanii achumarraan obboleessa kiyyaa ka arfaffaa irratti dhalatu ni barata ture. Atillee karaa tokko nu gargaartaa karaa tokko wal gargaarree wal guddifnaa gaafa mana barumsaa kana xumurtu motoraatiin hojjedhu qarshiin hin argama waan ta'eef obboleessa kiyyaaf 60 motora bitee gaafa motora bituufitti ati shaneef nyaata geessita jechuun obboleessa kiyya reebanii motora isaatii harkaa fudhatanii otoo harmeen kiyya buddeen kushiinaatii toshaa jirtu humni waraana mootummaa karaa dudduuba ishee dhufanii gaafa ofirra galtee ilaaltu naatee harmeen kiyya elee jalatti kufte achumarraatiin isheetiin ol qabanii kaasanii nyaata nuu kenni jedhanii isheenis eshi jettee otoo urgufamtu nyaata itittuu midhaan midheessitee gaafa isheen jala keessee nyaadhaa jettu ayi harka keenyaan hin nyaannu warra shaneeyyuu ni gurshita shaneeyyuu harkaan nyaachifta waan ta'eef kottu nu gurshii gaafa jedhanii harmeen kiyyaa waan gootu dhabdee lubbuu isheef jecha lubbuu ishee sodaattee ishaaniin gurshitee nyaachifte. Achumarraa nyaatanii kadhanii booda qodaananii biyya Arabaa irraatii asiin gadi ergadhee akkuma jiruun kaartoonitti ashagamee kushiinaa keessa taa'aa jira. Achumarraatiin kaartoonii sanaa kukkutuuf yookiin ilaaluuf kukkutanii ilaaluu eegalanii jette harmeen kiyyaa. Achumarraan fiigee itti marameen qodaa mucaan koo biyya Arabaarraatii rakkattee fidatte kana hin kukkuttani yookiinis immoo hin ilaaltani jedhee gaafan itti maramee qabadhu
dugda koo keessa na rukutanii anis dhaabachuu dadhabee lafatti kufee achumarraatiin fuudhanii makiinatti naqatanii kaartoonii masaanaatiin jettee gaafanii jilba isaanitti kufee qabadhu achumatti lubbuu mana keessaa hin baafne malee na reebanii qabeenya maatiin kootti dadhabanii horatan qodaa babbareedaa waan ta'e akkasuma midhaan makiinaatti fedhachuun isa irraa hafe immoo gaazii itti rafarrafuun akaakiltii qe'ee jiru balbala 4 hundumaatti gaazii rafarrafanii ibidda itti qabsiisanii akka namni ufee irraa hin aamsineef akka qabeenyi irraa hin hafneef humni waraana mootummaa itti naanna'ee gibbii sana irratti dhaabatee hanga isheen manni sunii fi qabeenyi sun hundumtuu abidda daaraa taatutti achi dhaabatee eegee erga hundumti qabeenyi hundumtuu dhumee akka kana jedhanii harmee kiyya biraa deemanii maatii kiyyaa fi qabeenya ani waggaa amma kana waggaa 9 biyyaa Arabaatti amadhee hojjetadhee daaraa godhanii biraa deemanii hanga kana dafqee jachabbaa ormaa jachabbaa beqa waan hundumaa obsee dabarsee maatii koof dabarsee ofiifis dabarsee kana booda biyya koo keessa galeen aara galfadha anaa jechaa jiru. Wanti hundumti kunuu daaraa na jalaa ta'ee anis harka duwwaa hafee maatiin koos harka duwwaa hafanii gargar na jalaa manca'anii. Qaamolee hidhatan qabeenya isaanii mancaasan jettu kunneen eenyu akka isaan ta'an BBC'n addatti mirkaneeffachuu dandeenya. Miidhaa jedhame kana humnootni nageenya mootummaa maaliif dhaqqabsiisan kan jedhu adda baasuuf ammoo biiroo nageenya Oromiyaatti bilbiluus hin milkoofne garuu mootummaan naannoo Oromiyaa ji'a tokko keessatti hidhattoota ABO shanee jedhan balleessina jechuun opereeshinii jalqabuu isaanii ibsanii ture. Saganticha kan isiniif dhiyeesse